sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo empire biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Hagayid Jamila Mabarakuma lamaaf 15 nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isnaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee qeerroo sagantaa keenya har'aa kunoo eegalleerra qophii keenya har'aa keessatti dursa oduutu isiniif dhiyaata. Tiyaan sun waamicha dirmannaa lammummaa uummata Oromoo beelaan harca'aa jiruuf taasifametu karaa jaal tokkicha murteessaa isiniif dhiyaata. Wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessuun kan isin faana turu an ayyaanee kaayyooti. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Amma hangafoota oduu. Magaalaa Sulultaa keessatti hooggantoonnii fi warreen qabeenya uummataa saamanii durooman tokko harka of jalaatiin iccitii isaanii akka hin baaneef qarshiidhaan awwaala akka jiran irra gahame jedha hangafni oduu keenya har'aa. Babal'ooma oduuf jaal murtii guutoo. Arkidiina ammas ummata Oromoo irratti akkuma diriiretti itti fufee jira. Shawaa Kaabaa keessatti hawaasa warra Jaarsoo, Ganda Faajjii Ejersaa, Qorgoggoo Lixuu, Laantuu Alargii, Haroo Mikaa'elii fi Jamjam Meellaa keessa jiraatan keessatti rakkoo hamaan poolisoota federaalaatiin itti cimaa akka dhufee fi ammas akka irra jiru beekameera. Sababni isaa namoota kana dura fincilanii mootummaa abbaa irreetiif hin bitamnu jedhanii jala dhaabbatan kanneen hawaasi dabarsee kennuu akka qabuu fi nyaataas ta'ee wantoota namoota fincilan kanaaf barbaachisu akka gargaarsa hin gooneef kana duras gochaa turtan jechuudhaan hawaasicha namoota 300 ol ta'an walitti qabanii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Ganda Ejersaa keessatti argamu keessatti reebaa jiraachuun gabaafameera. Sababa kanaanis namoonni hedduun nyaata dhabuudhaan uffata isaanii irraa yaasanii reebuudhaan kun isaanii reebicha guddaadhaan miidhaan irra gahuudhaan gara hospitaala Fiichee fi Kuyyuutti akka fudhataman maddi ragaa keenya addeesseera. Namoonni miidhaan haalaan irra gahe keessaa Jorriyee Shuumii, Girmaa Addaamuu, Habtaamuu Giddisaa, Toleeraa Giddisaa, Girmaa Asaffaa, Bireemitikkuu, Gammadaa Admaasuu, Shamarree Gurree Addisee, Shamarree Kulkee Dajjaa, Shamarree Dibaabee Addisee, Shamarree Caaltuu Wayyeessaa kan ta'an keessatti akka argaman gabaasni keenya nu addeesseera. Oduu biraatiin magaalaa Sulultaa keessatti hooggantoonni fi warreen qabeenya uummataa saamanii durooman tokko harka of jalaatiin iccitiin isaanii akka hin baane qarshiidhaan awwaalaa akka jiran irra gahameera. Namoonni duraan dameetikaa empire biyyattii keessa turanii fi yeroo ammaa kana ba'an yookaan miseensummaa keessaa ba'anii fi ammallee kan keessa jiran namoota of jalatti gurmeessuudhaan warreen aangootti fayyadamanii qabeenya uummataa saamanii fi warreen gaaddisa wayyaanee jalatti tooftaa garaagaraatiin durooman sodaachisuudhaan qarshii gara akkaawuntii isaaniitti akka ergan taasisaa jiru. Tibba kana keessa namoota akka miseensaatti dhimma kana waliin raawwachaa turan keessa namoonni mana hidhaa jiran ni jiru. Isaan keessaa Addisuu Isheetuu, Saamii Alamuu, Ashannaa fi Lammaa, Gameettii yookaan Tasfaayee namoonni jedhaman hidhamuun booda Ashannaa fi Lammaa akka gadhiifamee fi kan hafan kunneen achuma mana hidhaa magaalaa Sulultaatti akka argaman maddi keenya addeesseera. Namoonni kunneen akka hojii kana hojjetaniif gargaarsa gama isaa ba'aa kan ture dameetikaa wayyaanee maqaan isaa Sulultaatti ittiin beekamu Tujubaa Tolchaa jedhamu ta'uun isaa irra gahameera. Namoota gochaa akkasiitiif kan qindees duraan dameetikaa wayyaanee turuu isaa kan ibsamu qabamee achuma mana hidhaa kana keessatti argamuun isaa ibsameera. Namoonni hidhaman kunneen akka to'annaa jala oolan kan taasise Tujubaa Tolchaa dura isaan waliin hojjechaa kan ture yoo ta'u booda dubbiin yeroo ifa ba'u dursee isa duraan moobaayiliidhaan waraabaa ture akka ragaatti qabatee akka waajjira poolisii magaalaa Sulultaatti beeksiseen ta'uu isaa maddi keenya gabaaseera. Namoonni kunneen erga to'annaa jala oolanii namoonni akka hin
saaxilamneef qarshii kennaa turan ragaa yoo kennan namoonni kun nu sodaachisan malee qarshii waan nurraa fudhatan hin qaban jechuun ragaa ba'anii jiru. Yaa ta'u malee Muluu Tolaa dubartiin jedhamtuu fi Phaawulos Girmaa qarshii 100 ol dhuunfaa isaaniitiin kan kennan ta'uu namoonni akka Charnat Guddataa, Oliyaad Gazzaany, Dirribaa Tolaa fi kan biroos mana qopheessaa magaalattii keessa warreen dalagan akka qarshii kennan maddi ragaa keenya addeesseera. Gama biraatiin godina Kibba Lixa Shaggar aanaa ammayyaa magaalaa Gindoo keessatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo bakka 3tti fannifamee argamuu irraa kan ka'e ergamtoonni wayyaanee OPDO'n hunkuramaa akka jirtu gabaafameera. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo erga fannifamee guyyaa 3f oolee bulee booda OPDO'n hawaasa walitti waamte maaliif gabaasa hin goone jechuudhaan gaaffii hawaasichaaf dhiyeessitullee hawaasni sagalee tokkoon nuti ofii keenyaaf waan isaa hin beeknu wanta waan isaa hin beekne akkamitti isinitti gabaasna jechuun deebii kennuu diduun ergamtoota wayyaanee OPDO boqonnaa dhorkee oliif gadi fiigsisaa akka jiru ibsameera. Dhimma kana ilaalchisnee bilbilaan nama dubbisne qabna akka ittaanuutti isiniif dhiyeessina. Tiidiyoo sagalee qeerroorraan isinii bilbilaa. Godina Kibba Lixaa Shaggar aanaa ammayyaa keessatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo bakka 3tti fannifamee argamuu irraan kan ka'e ergamtoonni wayyaanee OPDO'n hunkuramaa akka jiran oduun nu ga'ee ture. Mee wanti kun hagam dhugaadha? Deeggarsi uummataa maal fakkaata ture? Hayyee gaaffiif deebii nu waliin gootaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee qeerrootiin hedduu isin galateeffanna. Jirtane fayyuma ya jolle biyako nagan sinifatahu ya obbale yaleko wain kesan kuno damase qalbiko fungonate anni kesanu kese kamako rurdir kamsise lamin ko godane biya salakise wani gabruman goti baye Kosena fidubana Rabbi nufta barse Harmendi sedira Ilman gutti fattiyati oromti chagoran duida shitti batte gurgura Lafi keenya magarisa hundanu magarisa Gara lammi ko belesa dafka kote bula biyya ko kenyatu awanisa Kana oton argu akkamitan obse jallisa Kana oton argu akkamitan obse jallisa Jirtane fayyuma ya jolle biyako nagan sinifatahu ya obbale yaleko
Keessa kunoo dhamaase qalbii koo Fonko nyaatte yaanni keessa nu keessa qaama koo Rorro dirqamsiise lammiin koo godaane biyya isaa lakkeesse Wanni gabrummaan nu gooti baay'ee hin beetoodheesse Gaf tokko seenaaf dubbannaa Rabbiin nuuf dabarse Maljetta waaqa koo waa'ee koo Meeqaatu muraatee bu'aan haalatee hayyoottan gurguddaan biyyaa koo Shamarran dargaggoo babbareedoo Meeqa wareegamee barataan biyya koo osoo je'ee falmuu mirga lammii koo Nargo akkamitti of se jalisa kana oto nargo akkamitti of se jalisa kero Oromiyaa meeqa bishaan nyaatee meeqa qaqqalamee Jabuutii fi Yaman Saawud Arabiyaa shamarran Oromoo muramee harka farmi isaanii gudeedanitti wal darbanii wal'aansa dhabee gadameessisanii Gumaasaa hoo Rabbii deebisaa yootti obsanii Gumaasaa hoo Waaqa deebisaa yootti dhiisanii Qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha dirmannaa lammummaa uummata Oromoo godinaalee Harargee fi akkasumas kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti balaa beelaaf saaxilamuun lubbuun wareegamaa jiraniif bakka jirru hundaa hadirmannu kan jedhu dabarse. Mootummaan abbaa irree wayyaanee guddina diinagdee dijiitii lamaan daballee jirra jedhee otoo olola sobaa oofaa jiruu fi otoo qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu fi maqaa diyaaspooraa jedhuun olola afaan faajjii gaggeessaa jiru ummanni keenya balaa beelaan dararamuun lubbuun dhibbootaan lakkaa'amu Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessatti galaafatamaa jiraachuun ibsamee jira. Addatti immoo ummanni keenya godinaalee Baha Harargee fi Dhihaa Harargee Karrayyuu fi Walloo Kamisee balaa beelaa haala ulfaataa keessatti kufuun jumlaan lubbuun lafarraa dhumaa jiraachuutti gadda guddaatu nutti dhaga'amee jira. Uummata qofa otoo hin ta'in beellanni kumootamaan lakkaa'aman illee balaa beelaan lafarraa barbadeeffamaa jiru. Erga balaa beelaan kun qabatamaan godinaalee Harargee lixaa fi Bahaa keessatti babal'achuu eegalee ji'oota 3 ol kan lakkoofse yoo ta'u hanga ammaatti qaamni mootummaa abbaa irree EPRDF TPLF yookaan OPDOs ta'e NGO adda addaa illee hirmaannaa gochuu fi birmannaa gochuu fi hanqachuun hedduu gaddisiisaa fi ummatichi mootummaa wabii isaaf dhaabbatu dhabuu irraa kan madde ta'uun ifaadha. Dhaabboleen gargaarsaa akka ummata keenyaaf hin birmanneef mootummaan wayyaanee maqaa guddina diinagdee biyyattii haala saffisiisaa ta'een dabalaa jirra. Biyyattiin midhaan nyaataan of dandeesseetti jedheef dhaabbileen gargaarsaa idil addunyaa ummata keenya cina dhaabbachuu irraa akka of qusachaa jiran hubatamaa jira. Yeroo ammaa kanatti wayita ummanni Oromoo Harargee Bahaa fi Lixaa, Karrayyuu, Walloo Kamisee fi Oromiyaa bakkoota garaa garaa balaa beelaan akka baalaa harcaafamaa jirutti mootummaan abbaa irree wayyaanee EPRDF TPLF yookaan OPDO'n gurra cuqqaallachuun diyaaspooraa dabbaloota wayyaanee waliin cidha qopheeffachuun magaala Finfinnee keessa sirbaa jiraachuu fi bashannanaa jiraachuutu mul'atee jira. Uummata keenya haala rakkisaa keessatti kufee du'a eeggachaa jiruuf ummatni Oromoo biyya keessaa fi alaa yoo hin iyyatin ummatni keenya abdii dhabee balaa beelaan lafarraa barbadeeffamaa jira. Haala gaddisiisaa kana hubachuun ummatni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo, jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo fi beektonni Oromoo ummata keenya balaa beelaan lafarraa dhumaa jiruuf dhaabbilee mirga namooma addunyaa, dhaabbata fannoo diimaa addunyaa fi jaarmiyaalee gargaarsa addunyaatti akka iyyannuuf hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo waamicha guddaa dabarsa. Qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha dirmannaa lammummaa uummata Oromoo godinaalee Harargee fi akkasumas kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti balaa beelaaf saaxilamuun lubbuun wareegamaa jiraniif bakka jirru hundaa hadirmannu kan jedhu dabarse. Qeerroo bilisummaa Oromiyaa irraa.
yakine belan dira kabenya umaman bana pamte kapta alaga barjomte mamo dadapta kabenya umaman bana pamte kapta alaga barjomte mamo dadapta kurmanke lagate orma bidonata kanaga miganyar me aramanu jata oromia me gafi kam nasira nu ilman ke tabu shakin kam no mira ala gangamode bojan nasira malsi yakine belan dira Nana wajirana kilen sarahne oromia harme kafi kam nasira nu ilman kitabu shakin kam no mira ala gangamode bojan nasira malsi yakine belan dira Ponya sinudale harme akasira kamna rubani kaptani masira kamna sinudale harme akasira kamna sinudale harme akasira kamna sinudale harme akasira kamna rubani kaptani Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya har'aa kana fakkaata ture hubannoo guddaa akka irraa argattan shakkii hin qabnu waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha qophii wal fakkaatuun yeroo itti aanutti haga walitti deebinutti nagaan nu tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.